Ramatu awal jalatenu lamare apole dofte akaritu bukarani malu nabe walar kananu lamare apale dofte ofara ratu kunyoni Asha marka puni dawatu tapi kabajamtoota keenya warreen maatii Pushpa Show studio jalatti argamtan hundi keessan jechuudha. Arras keessatti argamnu jechuudha. Mana eenyutti argamna? Durbii. Mana Durbii osoo hin taane har'a immoo qophii kana qopheessitiin ka na qeebale jechuudha. Obboleettii xiyyaasitti argamti. Warreen jechuudha faatee maal jettaniitiin jala kanatti maraachaa jirtan jechuudha. Tana biratti argamtu obboleettii xiyyaanna biratti argama. Kanaaf turtii waggaa dheeraa booda wal agarre. Kopi kan hundaayyuu kan qopheessite jettu obboleettii tiyyaa mee maal jettaniin hedduu galatoomin jaanaan gara kiyya hiriyootan kiyya wajjin ta'uudhaan dubroota kiyya wajjin firoota kiyya wajjin ta'uudhaan waan kana kan qopheessite kanaaf qophii akkanaatti isin na simachuu isiitiif hedduu galatoomin siin jedha obboleettii. Kanaaf asitti kan argitan immoo hin beeytanii daawwattoonni kiyyaa kan asitti argamu jechuudha durbicha kiyyaa asitti argama akkasumatti immoo isilleen siistarii tiyya isiinis immoo siistarii tiyya jechuudha. Asittis kan argitan jechuudha hiriyaa koo innis biraadarii kiyya asiin immoo argitan jechuudha xiqqoo akkanatti jedhame durbiitiyya argitanii asittis immoo jaartii yookiin isilleen siistariitti na oolchu jechuudha walumaa galatti jechuudha warreen faatee jirtan warri coggaaraan sitti ka'ee jedhe coggaaraan keessan akkasumatti akka gubateetti itti hafuufuu isin jedha turtiin biyya Dubaay hedduu namatti tola magaalaa Aleenitti jechuudha obboleettii tiyyaan hedduu galatoomii maqaa daawwattoota fi warri na daawwata warri maatii Pushpa Show tan galata siif qabu isaanis immoo koomentii jalatti maal jedhanii akkasii barreessan wajjumaan laala hedduu galatoomin siin jedha mee haa ta'u durbii keenya asirratti maal jetta? Akka jettan immoo wanna jedhu yoo kaleessa durbii wajjin baga gammaddee har'a immoo obboleettii kee wajjin gammadoo baay'ee nullis wajjin gammannee jirra ammallee sitti haa tolu baga rabbiin nagaan waliin isiniin ga'ee obboleettii teetiin aman galatoomin aman keessatti baga wal geettanii aman haa ta'u siistu maal jetta? Wanti jedhu bakka kanatti walitti qabamnee argamu keenyaa fi baay'ee natti tola. Baay'ees gammannee irrallee isinis akka gammaddan abdii walirraa qabna. Obboleettii teessan tanallee rabbiin umurii isiniif haa dheeressu. Durbittii teessan tanallee kan biratti argamtanii biratti qofattan tana nama sadarkaa kanaati sadarkaa kanaa olitti hawwitanii biratti qofattan rabbi sana taasisu. Walumaa galatti gammachuun gammachuu dabalataan adeemtu isiniif haa taatu. Galatooma ulfaadhaa nagaan jiraadhaa sinintana. Ayyee galatooma ulfaadhu haa ta'u siistu maal jettame maal sitti dhagahame? Ana gammachuu guddatu natti dhagahame duraan dursee baga nagaan rabbii wal isin argisiise isiniin jedha kanarraa fi ayyee ulfaadhu galatoomi siistus galatoomi siin jedha ulfaadhu mee hiriyaan kiyyoo maal jedhame? Wanta baay'ee isaan hojjetanii jedhanii beekte isin lama wal arguu keessanaaf hedduu baay'ee gammaddaan isin jira gammaddanii ammallee rabbi akkana walii isin naa tursiisu gammachuun kun akkanumatti itti isin naa ofu isiniin jedha. Aman galatooma. Durbiti mee maal jetta? Obboleettii ta'e wajjin baga rabbii nagaa wal isin argisiisee. Rakkoo hunda wajjin rabbii umurii si haa dheeressu. Aman atillee durbittii ta'e wajjin rakkoo umurii si haa dheeressu. Ayyee siistoo ta'u. Illee waan biraa jirraas. Waan biraa jirraas naan ittitanii baga obboleettii ta'e nuuf argisiisee ammallee warroonni arginu nuuf argisiisee. Finjaan qopheessitee nullee gammannee jirra. Gammachuu kana caalaas naa gammachiisu hin jenna. Aman ulfaadha galatooma isin jedha. Warreen maatii Pushpa Show studio jalatti argamtan hundi keessanuyyuu akka isin immoo siistaroota fi sanbirattis hiriyoota kiyya walumaa gala maatii kana hundaa jechuudha akka isin koomentii jalatti naa galateeffattan abdiin qaba. Kan gara biraatitti jechuudha warreen immoo maatii keessaniin osoo waliin argin biyya namaatitti rakkachaa dararamaa jirtan immoo rabbiin maatii keessanii nagaa wal isin agarsiisu isin jedha. Ka maatiin keessan immoo mana hidhaa keessatti dararamaa jiru immoo rabbiin maatii keessan mana hidhaa keessaa isin haa baasu isin jedha. Kan mana arabaa keessatti rakkattanii mana madaamii keessatti rakkachaa jirtanillee rabbi rakkoo isin haa furu isin jedha. Walumaa gala rakkoo duniyaa fi akirallee rabbiin isin haa furu isin jedha. Galatooma ulfaadha. Siistarii tiyaatis hedduu galatoomii maqaa daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa maqaa Pushpa Show studiootiin galata guddaatiif kennee jira. Ati ka
Qottisuuti yeroo dheerallee taatu jechuudha. Ayyee haa murramne galatuumas ni jira karaa keeka muruuti. Na dhaamsanii wajjin walumaa gala haa dhaamsinu. Tokko tokko narraa dhaamsanii baay'ee. Hafuura hin qabne. Hafuura maal qaba? Uummanni koomentii jalatti na ilaaltanii koomentii jalatti hafuura maal qaba jettee? Ani shakke kaameraa kana keessa na dhoki. Shakkii deemoo hin shakkinere. Koomoruma guddaa muraa. Ayah, Doroti, atau arkom silih satu kawan lupa. Bismillah. Kajalala kakak baca atas sujana. Kan, tani si mumura. Ayah. Karena video itu tapi kalau jam tu tak kayaknya. Aku sih lupa na, jadi cuma ini Ani awak ini mah ilah tu nak bingkai. Siapa ni? Jadi kan ini jadi sih kan? Beri lakan. Orang jerah, Orang jalan orang jalan mana? Video jalan. Bagi dah kau ni. Ini jadi untuk ini. Bagi dah bakal. Dawa tu tapi kalau jam tu tak kayaknya sudah kan apa kata karena di jalan di yo jerade sudah namni walu marga yo umri era saya yo kaya kabatan bak itu badan argin injuru ya sudah mati jero ama karena kesu marah juga rakung kau karena dawa tu tak kaya sudah mati butuh anak tu walit makamani walin jeracun wal arkun immo gammachu gudara warren gara walan argin rabbin walis nagar sisu seninjala akhirnya jerah kol faram ini kol wajib lah. Kamera motor apa sih sudah tadi kol bisa ni? Nah, makin. Ini segera minta. Kol kopi miri ya, kol kopi kamu nak makan? Macam tu. Ini dia kan tahu macam itu. Anak apa ni gitu awal? Dulu sister ya, boleh. Ani awal le terbiti hang kita, anak le boleh hang kita, anak yang apa kau? Boleh itu dulu apa kau baca? Entah kau mau di satu. Segala tu kau pakai. Anak le mau mau terbiti dulu apa kau le? Aku gue yang mau dakar dah orang ni orang berkata begitu. Ini apa betul tak? Nami ni. Terbiti kia mana mini aja ada mana jatuh sih. Awatun. Dawatun nanti mana dulu? Dawatun ni mana jatuh kanan. Kan yang awal lama terbiti dia deh. Terbiti berusaha tu ada boleh dia lah. Ayo nak berusaha dah. Warifat jatan nufat ini hidup. Warifat jatan ni kami sini tak jadi family. Warifat jatan itu mata ni sendok kubulara. Family di mana ada bapa dah dulu. Rabbi akan ada yang kau lihat lah. Waka yusin aga yelju. Maaf wah nak ferre dah ada sih. Afera mah jero kulo. Nyata jero. Nyata nanti malah apa ruan nami? Coba bola. Nyata jero. Iya seperti sepot me kau tu ya sering. Kamera kita malu hati kau tu. Ada nudara ni kau tu kan apa ni? So dia dah kai. Di mana tu? Jadi dia saya. Syukur syukur. Enggak harga tu. Ani mau pakai nonton mungkin. Ante cepat. Awan sama. Ikut nak tinggal. Ini juga lah pakai kamu rumah di. Jalan kamera kerana macam tu. Kau tu jenangkan. Kuasa. Malam boleh je. Kuasa bersah. Kudamatu awal jalatenu lamare apole dofte akaritu bukarani maluma be walar kananu lamare apale dofte ofararatu bunyone Hamatu niliseto soidina tuduti soidina tuduti Yafte nafti murte sakaloto te kolfatu mare seke te kolfatu mare
ulfaatoo badeessee kolfaatoo badeessee maaltu gubeessa maraa jeliseetoo wal jaalachuu waan jiraati wal jaalachuu waan jiraati naatti maaranii lookoo qal'ootoo jaalalaan deebuu na baasi jaalalaan deebuu na baasi deebuu na baasi jaalalaan deebuu na baasi. Abote ko tarba gurracha seego abote ko akkana goote fidde abote ko tarba gurracha seego abote ko akkana goote fidde. Karaa fi daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma argaa jirtan jechuudha gammachuudhaan kan wajjin jirru hundi isaaniitu kun asitti akkuma argitan jechuudha walitti makamnee taa'aa jirra. Mee jamu mee maal jettan? Baga Rabbiin sillee nuu fide kaleessa durbitti qopheessitee wajjin dabarsitanii har'a obboleettiin ta'e haala si obboleettii ana durbitti. Arra tokko taanee jira. Tokko taanee jira. Arra tokko taanee jira. Ay waan akkas ta'eefi. Kayee gororfadhu qaame. Taani gororfadhu. Akkasitti baay'ee gammannee jirra. Ani walallee gammannee ammas gammannee gammachuun kun itti fufa. Inshallah. Karena di rumah kita tidak ada pada turki garing bayi yalla ini ada batu dulu itu jalan kami durbi itu ada batu nih tiga boleh ditara umat mata yang dalam orang hati kami laki-laki yalla terima mari Bapak itu nama akan menjelaskan dia cumbar baru boleh lebih ada mau kepindah boleh tidak kalau isinya langsung menjerti karena tiang semua situ saling menjerat Amoin dulu. Daawwattoota itu tapi kabajamtoota keenya asirratti isinii sirreessaa situ ta'a osoo hin ta'in kennaa jira. Kennallee jira mee tola. Kennaa jira kennaa maal akka ta'e immoo eenyu akka qopheessiti kennaa maal akka ta'e immoo walumaan laalla. Durbiti dia qopheessee fi durbiti dia kennaa fi jira kennaa. Daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa jechuudha kennaa kana maal akka ta'e immoo walumaan bannee laalla. Kanaa qopheesse immoo obboleettii kanaa qopheesse. Kanaaf isin maal naa bantu moo ana bana tare? Ana banata? Aye, ijaarti nun kadhure. isin bantee itti dhugubaati ija qabate. Aye. Durbittii teeti bakka ijara qabdaa bira kiyya. Aye. Cap. Apa mama ini? Atas ya, no? Wow. Diamond, kaman kana jira kumar kita. Jalatanii jubbatanii kun kana fakkaata ka. Kaman sun nabi ta'e jechuudha. Kaman sun jaara kanaafuu bareetii jegala tuumsin jedha. Galata guddaa qabda. Rabbi warri siyaa dheeressu fayyaa siyaa kennu rabbiin immoo nagaa wal nu agarsiise immoo maatii keetillee rabbiin nagaa wal siyaa agarsiisu. Ana qofa osoo hin ta'initti maatii guutuudhaan rabbi nagaa wal siyaa agarsiisu sin jaa. Gara biraatti jechuudha daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa walumaa gala firoota kiyyaa fi obbolaawwan kiyya dubriiwwan kiyya hedduunaaf galatoomaan jaanii. Warreen immoo na jajjabeessaa turtanis warreen na arrabsaa turtanis jechuudha hedduu galatoomaa isin jira hunda keessaniyyuu warra na jaallatanis warra na jibbitanis ani isin jaalladhaa bakkuma jirtanitti immoo rabbiin isin haa jaallatu ulfaadhaa galatoomaa isin jira warri immoo hanga har'aan kana isin hin argin immoo inshaallah guyyaa rabbi jedhe hundi keenya wal arguun keenya waan hin ooleef
akkasitti ta'an immoo rabbiin nagaa wal nu agarsiisu niin jedha. Viidiyoon guyyaarra kana fakkaata, turtii waliigalaa kennaa kana fakkaata. Kennaa obboleettii xiyyees argitanii, qophiis illee argitanii, san birattis immoo maatii guutuu akkuma jiran jechuudha. Hunda isaanii wajjin turtii akkana kana dabarsuun anaaf gammachuu guddaadha. Warreen immoo maatii keessanii wal argin yeroo dheeraa turtan immoo rabbiin nagaa wal isin agarsiisu, rabbiin gammachuu isin agarsiisu niin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa gara kiyyaa xumuree jira. Isinoo yaadni isin qabdan waan hin jiru jiraatan. Yaada qabdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mata Oromo naga jirtu baga jiraatani. Maashaallah akka mana kanaatitti garuu gammachuu baay'eetu jira. Ammas gammachuun tan dabalataan adeemtu haa taatu. Inshaallah uummata Oromoo hunda Rabbi haa gammachiisu. Gammachuu tatti zallasitee deemtu Rabbi haa taasisu. Biyya keenyallee biyya nagaa Rabbi haa godhu. Oromoo tanallee Rabbiin irra haa aansu. Inshaallah gammachuun itti haadha afuuftuu isiniin jennaa uummata keenya obboleewwan teenya kullimaan warri asitti argamtan baga gammaddanii asii haatee gallee baga gammaddanii warroonni koomentii jalatti waa xaxxaaftanillee asumaan buqqisadhaa isiniin jenna. Faatee warri jettan qaba isinitti taa'ee faamilii biraa abarreessanii itti fufaa isiniin jedhe itti fufaa garuu itti fufaan jenna waan takka takka irraa buusadhaa. Isinillee akkas jettanii buliin maal jettanii bultarre maal jennaan. Yaada dabalata. Ayyan jamalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damma jaalala jirta. Ayee dammi jaalala. Rabbi maa galatu. Kulo nu bira jira. Rabbi maa galatu. Beessa dubbiiwwan wajjin. Ayaan dhiiga magaru osoo hin nyaallatin jedhin nyaallisin ayaan godhu dhiiga guddaa. Dubaay keessa tan jirtu tan argamtu inni dhufuu isaatiin kulo maal jedhee sirba fayyisa. Warri ala'een hin jirtanii fi maali madaamii kadhadhaati goottaa jedhee sirbisunne jalaa badee ture akkasanitti kulo amma baddee obboleettiin isaa kennaa wajjiin waa hundaa waa hedduu qopheessitee har'a nama walitti qabdeetiniin baay'ee nu gammachiifte. Ayyee warri obboleessa keessan arguu fi maatii keessanillee arguu fi yaaddan rabbiin wal isin argisiise akka kulo obboleettiin obboleessaa kennaa waa hunda wajjiini. Qopheessite kanatti akkatti gammadaa isiniin jedha ishi. Oromoo tiyyallee alaabaan ta'e na takka jirti. Irratti waliin lolina Oromoo tiyyoo. Mee walumaa galleetiin isiitan olaabaa fannu bareeddu. Maal jettan jedhan? Kullu haabaa irratti wal lolu osoo hin ta'in. Oke, galatum Jamal kiyya galatumi. Daawwattoota fi kabajamtoota kiyya ammas jechuudha. Rabbiin gabbummaa keessaa nu baasu, Rabbiin tokko nu taasisu, Rabbiin immoo walitti nu garagalchuu dhiisetti waliif nu galchu. Ulfaadhaa galatoomaa subscribe share like gochuu hin dagatinaa isin jedha yaada qabdan koomentii jalatti nu kaa'aa. Siistu ulfaadhu isin jedha yaada waan qabdu jira yaada qabda. Gammadee? Wal arguu kana gammadee? Boleh bicara anak-anak berbicara bagaimana kita. Karena kata durbica, akan apa kata? Ya benar enggak? Debat. Hey, alhamdulillah. Hindi aja. Apa lu kamarnya marah kau? Jalan bisa kamai kenarkan. Kamai kenarkan. Mana madami kita. Baca. Alhamdulillah rabbil alamin. Kamu datang. Baca jalan angkul mana? Ya, coba. Aku sih bakal madani bakal mad. Amin. Bagara kita aja kanan lenu gay. Dereja. Bagol. Bagam maden sini dera. Randu se wadanya ki boleh stisting aku bagam mati sini dera. Insyaallah kan mau rahille or energi dille rabbul sini sana arik sini ada boleh sekena dille. Amin. Gammanni gammada isinin jedha garuu baay'ee tokko gammachuu qaba waan sana harkaa qabatu.
Bakal seperti ada Ji. Daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa hiriyoota warri asitti argaman jechuudha yeroo isaanii fixaniitti asitti argaman hunda isaaniitu iyyuu galatoomaa jedha. Yeroo keessan qaalii kana anaaf jecha barreessuu keessaniif hedduu galatoomaa ulfaadha. Kabajamaa isiniin jedha. Rabbiin immoo nagaa wal nu agarsiisu. Yeroo biraa immoo viidiyoo biraatti rabbi nagaa wal nu agarsiisu isiniin jedha. Nagaa naaf ta'a galatoomaa ulfaadha. Rabbiin fayyaa isinii haa kennu maatii keessanii rabbi nagaa wal isin agarsiisu isiniin jedha. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya isin jaaladha. Nagaa naaf ta'a. Rabbi isin biraa jiraatu subscribe like share gochuu hin dagatinaa isin jedha. Baay'ee viidiyoo biraataan goolii deemnu nagaan tura. Indagatiin afaatee duwwaa. Itti fufaa.